Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya oduu fi odeeffannoo qabannee dhufnee jirra. Akkam jirtu fayyaa keessanii akkam jirtu? Subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa. Nuti immoo oduuf odeeffannoo ho'aa yeroo isaa eeggate qabannee isinitti dhufuu hin dhiifnu jennaadha. Odeeffannoowwan sadii gurguddaa fi baay'ee kan barbaachisaa kan ta'an qabadhee dhufee jira. Jalqaba irratti kan qabadhee dhufee jechuudha. Amantaa Ortodoksii jechuudha. Bisu Abuna Luqaas balaaleffatee jira. Lammaffaa irratti immoo Raayilaa Odingaa jechuudha. Soomaaliyaan biyya ta'uu qabdi kan jedhudha. Sadaffaa irratti immoo manni maree ministiroota guyyaa har'aa jechuudha baajata bara 2017 raggaasisee jira. Kanaaf oduu kanniinirraa gadi fageenya waan dubbannuuf haga dhumaatti akka isin nu dhageeffattanii fi share, like, subscribe akka isin gootan abdiin qaba. Jalqaba irratti akkuma dubbachuuf yaalatte jechuudha. Manni amantaa Ortodoksii Bisu Abuna Luqaas kanaan duratti akkuma beekamu muummichi ministeeraa du'uu qabaa, dhabamuu qabaa, wotaaddarummaa yookaan immoo raayyammaan isa ajjeesu tokkochillee hin argamu, isa ajjeesee jaannata kan galu jedhee balaaleffannaa guddaa muummicha ministeeraa irratti kan labse yoo ta'u, yeroo ammaa jechuudha manni amantaa Ortodoksii immoo jechi inni jedhe kun gonkumaa bakka nu hin bu'u. Jechi inni jedhe kun abbootii amantaa kennallee bakka hin gonkumaa abbootii amantaa kennallee bakka hin bu'u. Kanaafi kana ni balaaleffannaa. Gocha kanallee jecha kanallee ni balaaleffannaa waan jedhuufi akkasumas jechi inni jedhe kun mana amantaa kanarratti dhiibbaa guddaa akka inni geessee fi hariiroo mootummaa wajjin qabullee miidhaa akka geessise kan dubbatanii fi kan ibsanidha jechuudha. Manni amantaa Ortodoksii kanaan dura jechuudha marii araaraa biyyoolessaa irratti jechuudha hirmaannee karaa seera qabeessa mootummaan waamicha nu hin taasifne mootummaan karaa seera qabeessa waamicha nu taasisuu qabaanullee keessatti hirmaannee yaada keenya ibsachuu qabna. Yaada keenya achi keessatti dhiyeessuu qabna. Kanaafuu mootummaan yaamicha akka nu dhiyeessu kan gaafannu ta'a kan jedhan achumallee kanallee dabarsanii jiranii. Mee itti aansinee viidiyoo kana haa dhageeffannu waliin. በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት የገዳማት አስተዳደር መምሪያ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ ታኅሳስ 19 ቀን 2016 ዓ.ም በሀገር አሜሪካ በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ሀገረ ስብከት በሜሪላንድ ከተማ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ዮሐንስ ወቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን በዓለ ንግሥ ላይ ታቦተ ሕጉ በቆመበትና ምዕመናን በተሰበሰቡበት እንደ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ዕለቱን አስመልክቶ ተገቢውን ትምህርተ ወንጌል ከመስጠት ይልቅ ቤተ ክርስቲያንን የማይመጥንና የቅዱስ ሲኖዶስን ልዕልና ብሎም የአባትነትን ክብር ዝቅ በሚያደርግ ሁኔታ አንድን የተከበረ ጠቅላይ ሚኒስትር ግደሉ፣ ዘር ይጥፋ፣ የአድማ ብተና ይበትንህ የሚሉ ህገወጥና ክብረ ነክ የሆኑ ንግግሮችን በመናገር በፈጸሙት ያልተገባ ተግባር በቤተ ክርስቲያኒቱና በመንግስት መካከል የነበረውን ግንኙነት በማሻከር ቤተ ክርስቲያንን ብዙ ዋጋ እያስከፈላት ከመሆኑም በላይ ለዘመናት ጸንቶ የቆየውን የአባቶችን ክብርና የቅዱስ ሲኖዶስን ልዕልና ዝቅ ያደረገ ተገቢነት የሌለው አድራጎት መሆኑን Somaliland jechuudha. Somaliland Itoophiyaa waa milkii yookaan kaayoo tolti fakkaatti yeroo ammaatti jechuudha. Dubbiin Somaliland jechuudha xiyyeeffannoo guddaa argattee jirti jechuudha. Raayilaa Odingaa ni beektu jechuudha. Pirezidaantiin Keeniyaa kanaan dura jechuudha. Yeroo ammaatti Keeniyaan akka cheermaanii yookaan immoo dura taa'aa AU Afrikaa Union akka ta'uuf kan dhiyeessite jechuudha.
waan nama dubbate keessa waan nama raajechiisu keessa jechuudha. Sumaaleelaandiin biyya ta'uu qabdi. Sumaaleelaandiin biyya akka taatuuf sagalee keenya ni dhageessifnaa ni deeggarra waan jedhu dhageessisee jira jechuudha. Yeroo ammaatti jechuudha Sumaaleelaandiin xiyyeeffannoo guddaa argachaa kan jirtudha. Jalqaba irratti balbala kan baneef Itoophiyaa yeroo taatutti jechuudha. Ammatti biyyoonni Afrikaa 12 akka Sumaaleelaandiin biyya taatuuf fedhii qabnaa kan jedhanii fi hariiroo kennallee hojii ijaaranna kan jedhan fedhii agarsiisanii jiranii. Kanaan durallee viidiyoo biraa keessatti isiniif dhiyeessee jira. Mee haasaa Raayilaa Odingaa kan ammoo walumaan haa dhaggeeffannu. A strong supporter of recognition of Somaliland, and I've said so without fear of contradiction. I've said this that I've been to Somalia. I was one of the first leaders to go to Somaliland when my late friend Mohammed Egal was still alive, and I saw what they had done at that time, and I know the history of that union between Somaliland and the South is not helping. Now you have a situation where the South itself will take many years before they sort themselves out together. I think there's a very strong case for recognition. Okay, deemnee irraa mata duree isa dhumaati irratti geenneerra. Mata duree isa dhumaa jechuudha baajanni bara 2017 jechuudha jala bultiin ga'ee jira waan ta'eef manni maree ministeerota murteessee jira jechuudha. Manni maree ministeerota murteessee jiru. Akkuma beekamu baajanni Itoophiyaa bara baajanni Itoophiyaa yoomitti dhumaa waxabajjii 30tti kan dhumuu fi adoolessa tokkotti immoo kan banamudha. Kanaaf wal qabatee jechuudha. Baajata bara 2017 fiscal years kan jedhamu bara 2017dhaaf jechuudha. Baajanni mana maree ministeerotatiin murtaa'ee jira jechuudha. Baajanni kun gara tiriliyoona tokko ni ta'a jedhameetu kan eegamu jechuudha. Kanaan dura bara darbee biiliyoona 800 fi tokko jechuudha. Kan baranaa kun immoo kan bara darbee meeqan caalaa parsantii 20 kan caaludha jechuudha. Baajanni kun parsantii 20 kan bara darbee caalaa. Kanaafi baajanni kun wantoota irraa hojiirra oolu keessaa tokko baasii idilee mootummaa federaalaatiif ni oola. Akkasumas immoo baajata kaapitaalaa jechuudha kan piroojeektiiwwan adda addaati. Akkasumallee deeggarsa mootummoota naannoleetiif kan taasifamu jedhamee kallattimaan jechuudha gara paarlaamaa biyyaatti yookaan immoo mana maree bakka bu'oota uummataatitti kan qajeeledha. Baajanni kun yoo ilaalan parsantii 20 dabalee jira. Kuni guddaadha yoo jedhamu baay'ees guddaa miti. Maaliif biyya kana keessatti jechuudha yeroo ammaatti infileeshiniin baay'ee dabalee jira. Qarshiin vaaliyuu isii xiqqoo baay'ee gadi bu'ee jira jechuudha. Akkuma beekamu yeroo ammaatti hojjetaa mootummaa rakkoo infileeshiniitiin baay'ee miidhamaa kan jirudha. Mindaa isallee baay'ee xiqqaadha. Mindaa saniin immoo baay'ee jiraachuu kan hin dandeenyedha. Kana wal qabatee mindaan hojjettoota mootummaa ni dabalamoo hin dabalu wanti jedhu yeroo ammaatti yaa'aa jira. Inni isaa aga ammaatti wanni kallattiidhaan bahee mindaa hojjettoota mootummaa ni dabalamaa hin dabalamuu wanni jedhame hin jiru jechuudha. Yoo inni kan dhufu taate immoo kallattimaan jala buunee kan isiniin geennu ta'a. Nagaa ta'a, ulfaadhaa, sheer, laayik, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa.